Daandii milkaa'inaa jechuun maal jechuudha? Dhiisi naaffa buleessa kee olaaka ol jibbinii. Dhiisi yoo guddate mawayyaa gad buusuuf hin himini. Dhiisi ineetti gad darbachuuf soqxii jala naadinii. Daandii milkaa'inaa jechuun daandii ati galma kee ittiin bira geessu jechuudha yookaan daandii gara galma keetiitti si ceesisu jechuudha. Daandiin gara milkaa'inaatti si geessu kun jallatees qajeelees daandii milkaa'inaa jedhama. Kanaaf ati jal'inaa fi qajeelumina isaa ilaalin bakka yaadde sana ga'uuf irra adeemi malee. Daandii milkaa'inaa kana akkamiin filattaa? Daandii milkaa'inaa kan filattu galma kee irratti hundoofteeti. Yeroo kana galma kee kan irratti hundoofte bira ga'uuf ammoo daandii sana filatteef sanaaf dursa kennuu qabda. Daandii ati filatte jallatus qajeelus hin dhiisin hubadhu.